basu Dudaf sena sapa dunyaaf kan mul'isu Dhaloota qubeen dhalootaaf kalaqame Naamusa ogummaatiin masakame Barriif bari nagaa haa taatuuf Lammiin hubannoo haa qabaatuuf Gamtaan kan makeenyatti ayaanuuf Wiirtuu imala itti aanuuf Simsiitoo mucaa ishee mee na bira dhuftuu san beektaa? Ishee dimtuu boontuu moo? Boonteeyye wayyoo giftii koo akkatti isheen oduu jaallattu. Hinaasoftuu Isheen oduu jaallattu sitti himuu man danda'u. Maal jetti moo? Maaloo giftii koo numan ishee dadhabe amma mee uffatuma dhandhee waliin binne 2000 yoo binne dhuftee loobee isuma ani dhaqee faana bite loobee uffanni kun bareedu 4,000 nan bite barnaan jetti. Ati ishee mana majjatee maa hojii deemtaa? Man hiriyyee madhabdee ati ishee hiriyaa godhattaa jedhaa bara. Maaloo giftii koo nan dadhabe naa bilbiltee eessa jirta naan jetti. Ani ishee baqaa bakka iyyuu jijjiirrachuuf ani amma. Ati bakkuma isheen jirtu hin deemini ishima faana mul'atiin adaraa kee amma nan dhiisani. Safara ishiin ga'um. Ishuma nama jetteetu akkuma jalqabumaa hiriyaa godhattaa jedhaa bara. Kun egaa hamiidha. Hamiin egaa gosa garaa qaba. Hamiin gaariin jira. Hamiin badaan illee jira. Hamii isa badaa sana egaa namni nama amatu nama mo'amuusaa sammuusaa amansiiseedha jechuudha. Namni nama amatu nama mo'ameedha. Egaa hamiin nama hamatuufis nama hamatamuufis faayidaan qabu. Ani hangan si hamadhu dhufee waan gaarii ati qabdus waan badaa ati sirreessuu qabdus yoon sitti himee atis of jijjiirta malee si hamachuun kootiin ani sin fayyadamu atis immoo fayyadamtu. Amma gaarummaa ati gootee yoon nama biraatti hime gaarii kee yoon namatti hime kun akkasumara rakkoon qabu. Xinneenya koos hin mul'isu. Cimina hiriyaa kooti waan nama biraatti himee fi kun dadhabina koo mul'isu jechuudha. Garuu yeroo hundaa dadhabbii ati qabdu yoon namoota kaanitti hime mucaan kun mo'amteetti jedhee iyyuu namni biraan ati hilmaamuu danda'a waanuma kanayyuu. Egaa hamiin faayidaan qabu yookaan immoo hamiin hin barbaachisu isa jedhumaaf asumaan kaasnee daawwattoota keenya garuu hagammaa nagaan gaafannee lube. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya yeroo hundaa sa'aatii kana al takkaa isin bira ga'u beellamni sanbataa jalqabee jira. Sa'a beellama keenyaa osoo hin barfatiin waadaa keenyas eeggannee as argamnee jirra. Beellamni sanbataa keenyas jalqabee jira. Beellama sanbataa keenyaa irraa akkanatti faayamnee bareedneetti kan nuti argamnu. Akkanatti nu bareechanii nu faayan immoo mana uffata aadaa walaabuutii teessoon isaanis gullallee addabaabaayii madaanalamii cinaadha. Isinis deemaatii akka keenya bareedaa faayamaa jenna. Qophicha waliin kan isin faana turu ani Lubee Girmaa Siitinaa Haji akkasumallee ogeessi kaameeraa keenyaa Tolasaa Bulsiiti aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jennee isin affeerranneerra. Siitoo buna si yaabusu? Egaa Oromoon gaafa buna jalqabu eebbaan jalqabaa yoo naa buuste eebbuma wajjin naa godhe ka. Maal silaa immoo beekamaadha eebbaytuun hin eebbisiin akkamittan buna sii buusaa garuu immoo buna jaallachuu kee adda baafachuumaaf jedheen si gaafadhe. Lakki namnummaan buna jibbuun jiru bunni wanta jechuun wanta nama gammachiisudha. Saniin alattis immoo ani gaafuman dhibbadhuyyuu yoon buna dhuguu na dhiisa. Kanaafuu naa buusii maaloo. Mee buna kana yeroo yaadattu bunni kun si fuuldura jira maal yaadattame? Isa durumaatiin keenya wal waamanii dhugan sanatti kan si barbaaddeeti moo? Haadha gaaddise. Bunni bu'ee lafa jira koottaa. Taalee dhufe. Dabalataan moo samee yeroo nu erganii gogorri kun yoo qooree amma gogorri kun utuu hin qooriin dhaqiitii ergaa kana dhaqii kottu yookaan immoo dhaqii haadha gaaddisee buna waami kottu inni jedhan sun gogorri sun dhuguma qooraadha. Hangas fiinneetiin hin dafnee olloota keenya yerootti waamnee dhufnee ijoollumaa kenna keessatti wanti kun wanta sirriitti baratamaadha. Amma amma garuu aadaan wal waamanii buna wajjin dhuguu sun hagas mara waan jiru natti hin fakkaatu. Sirriidha Oromoon wal eebbisee ganama bariidhaan ka'eetu qaba. Waaqa nagaan nu bulchitee nagaan nu oolchi hamaa ammaataa nurraa qabee biyya keenya irratti abbaa nu taasisi jedhaniitu dhagan isaan kadhatanii ani immoo musin eebbisa. Waaqi nagaan nu oolche nagaan nu haa bulchu iddoo nagaa nu haa oolchu hamaa ammaataa nurraa qabu biyya keenya irratti abbaa nu haa godhu. Oolchi dibi. Belumeetiin gaala sagantaa keenya jalqabne mee buna ishii immoo ilaallaka.
Laali kaameetiin. Ati kaameetti hidhamu miti isa jedhu immoo amma adda baafannaga. Buna irratti gaa nama tamuu jedhu abbaa konnatti hime nama tamtu jedhan buna irratti. Ayi dhugama jedhan. Dhugama jedhanii asumaamee waa'ee bunaa yoo hagana jenni immoo sagantaa keenya onnachiistuu daawwattoota keenyaaf affeerree walitti adeeminu. Maal isaa jaalattee yookaan maal isheettu si hawwate yoo jedhaman bareedinaaf qabeenya isaa caalaa eenyummaa isaattuu na injifatee jira. Eenyummaan bifaaf bareedinarraa haalaaf amala jedhamee ibsamu kun maali isa jedhuuf sagantaa onnachiistuu keenyarraatiin kan ilaallu ta'a. Beesee kan isiniif dhiyeessee Ansitiin Haajjiiti. Hanga dhuma sagantaa kanatti nu waliin turaan immoo affeerraa kooti. Eenyummaan ida'ama miira beekumsaa fi amala keenyaati. Miira yoo jennu gammachuu fi gaddaa, aarii fi mufii akkasumas ajaa'ibsiifachuuf keessatti kan qabatu yoo ta'u, beekumsa kan jennu immoo kan barumsaan argannu dubbisuunii fi bu'aa bahii jiruu fi naannoo keessa jiraannurraa kan barannus dabalata. Inni sadaffaan amala. Amalli immoo gochoota keenyaan ibsama. Akkaataa uffannaa keenyaa, akkaataa itti dubbannuu fi nyaannu dabalatee gochaa fi dubdeebiin gochaa amala keenyaan wal qabata. Eenyummaan karaa lamaan kan argamu yoo ta'u, inni jalqabaa uumaadha. Kana jechuun akkuma bifa keenya maatii keenyarraa dhaallu san eenyummaa isaanis gonfannaa jechuudha. Inni lammaffaan immoo naannoo nuti keessa oollu fi jiraannu yookaan narchar isa jennudha. Kunis naannoo keessatti jiraannu hiriyoota keenya bakka itti oolurraa eenyummaa keenya argachuu dandeenya jechuudha. Akkuma waa'ee kee akkasitti himu waa'ee hiriyoota keenyatti himi jedhamu san jechuudha. Waa'ee eenyummaa yoo hagana jennee akaakuuwwan eenyummaa fi maloota eenyummaan kennetti madaalan duraa duubaan haa ilaallu. Akaakuun eenyummaa inni jalqabaa Type A isa jennudha. Type A kan jedhaman yeroo hundaa dorgomtootaa fi mo'achuun dirqama jedhanii warreen amananidha. Yeroo dorgomanii caalamanis dhiphina guddaa keessa galu. Inni lammaffaan Type B warra jennudha. Warri kun immoo namoota cinqaa hin dandeenyedha. Namoota bashannana jaalatan. Yoo ta'e ni ta'a, yoo ta'u baatis hin ta'u jedhanii warreen amananidha. Warri sadaffaan immoo warreen of eeggattoota waan godhan hundaarratti dogoggora warra hin barbaannee fi filatanidhas. Inni arfaffaan immoo Type D isa jennudha. Kunniin immoo namoota yaada faallaa qabanidha. Yeroo hundaa waan gaarii osoo hin ta'in waan badaa qofa warroota yaadanidha. Warroota yaada dukkanaa qofa qabanidha. Garuu namummaan namaa isa tokko qofa osoo hin taane walitti makamaasdha. Type B fi C, A fi D'n waliin ta'uun eenyummaa nama tokko ta'uu danda'u. Maarree waa'ee akaakuuwwan eenyummaa yoo hagana jennee haala kamiin madaalama isa jedhuuf immoo karaa ittiin madaalamu shan haa ilaallu. Inni tokkoffaan miira dhaabbataa qabaachuu isaati. Namoonni tokko tokko ganama irratti ho'isanii nagaa nuun jedhanii galgala irratti faa jedhanii nu bira darbu. Miira keenya haala kamiin keessattuu to'achuu danda'uun eenyummaa keenya ibsa. Namoonni nama biraatti yoo aaran nama hundatti wacaa oolan fuula namatti badan jiraachuu waan nuti hundi taajjabnudha. Inni lammaffaan immoo naamusa gaarii qabaachuudha. Yeroo dubbatus ta'e gochoota godhuu hundarrattuu of eeggannoon godhuu fi filataa ta'uu waan tokko waan namoonni godhaniif qofa gochuu osoo hin ta'in bakka diduu qabuttis diduu danda'uunis as keessatti kan hammatamu ta'a. Inni sadaffaa namoota waliin waliigaltee qabu. Namootaan waliigalee hojjechuu danda'uu fi hariiroo hojii fayyaa qabeessa qabaachuun yaada namootaa fudhachuu danda'uunis eenyummaa namaa karaa ittiin madaalamu keessaa isa tokkodha. Inni arfaffaan waan itti dhaga'amu namatti baasee himuu yookaan immoo iftoominna isa jennudha. Yoo namatti dheekkames kan baasee namatti himu ta'uu qaba. Inni dhuma namoota haaraa baruuf, muuxannoo haaraa argachuuf akkasumas karaa haaraa fooyya'aa ta'ee imaluuf qophii fi beekumsa haaraa argachuuf yeroo hundaa qophii ta'uun namummaa namaa kan itti madaalamudha. Isin isa kam keessa jirtu ree? Hiriyoonni keessanoo torban mata duree biraatiin hanga wal agarrutti torbaan yaadaaf muraanni keessanitti isiniif milkaa'aa ta'u nagaatti. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii keenya onnachiistuu ilaallee walitti deebinee jirra. Mi'aasumaan amma siin gaafii si gaafadha. Na gaafadhu. Ati namni ati jaalalaaf hawwitu yookaan immoo abbaa manaa koo hiriyaa koo osoo ta'ee jettee yaaddu eenyummaa akkamii osoo qabaatee sitti tola? Eenyummaa akkamii qabaataa isa jedhuufi dhiira yoo ta'e dhiira caammansaa baay'ee bareedu akkasumallee qulqullina qabu dabalata immoo dhiira ilkaansaa bareedu yoo ta'e natti. Osoo dhiira ta'e ulaagaa kee keessaa tokko sirriitti guutaa jechuudha. Ilkaan daraartuu tulluuti. Daraartuun ishee gaafa barannu kutaa arfaffaa kitaaba keenya irra jirtu sammuu. Ilkaan daraartuu maal caalaa addaadha? Boqqolloo caalaa addaadha.
Dhuguma anillee sammaatti qoosaadhas garuu immoo keessumaa ergaa koo dabarfachuu barbaade dhiira eenyummaa akkamii qabutu sitti tola sanaan jetteefi yeroo baay'ee namni uffataan nama madaala haa ta'u garuu uffata caalaa wanti gatii guddaa qabu ilaalcha dhala namaati. Dhiirri tokko ilaalchi inni dhala namaatiif qabu gaariidha madaalawaadha yoo ta'e nama sanaan ofitti nan fudhadha. Anaan nan gaafattu moo osoo nan gaafatiin adeemsu akka si gaafadhu jedhee silaa qophii onnachistuu qopheeffatte taasimaana daawwattoonni keenya sumaa dhaggeeffatanii jedhee mee shidda jettee jedhika. Dhugaa dubbachuudhaa fi uffannaan amala namaa malee eenyummaa namaa ni ibsu. Kanaan ol qabatee immoo ati gaafa dhiira tokko yookaan immoo abbaa manaa koodhaa hiriyaa koodha jettee maatii kee bira geessitu nama haasofni isaa siin qaanessine sense of humor jedhamu san jechuudha. Nama akkasii ta'uu qaba. Saniin irraan immoo nama yaadni isaa sitti tolu yoo namoonni tokko tokko gaafa haasa'an bar namoota tokko gaafa haasa'an jechuunis sa'a lama fa'aa hojii turteetiniin daqiiqama 30 waan hojii turte sitti hin fakkaatu. Namoota tokko immoo daqiiqama 30 hojii turte sa'a lama waan hojii turte namoota sitti fakkaatan jiru. Daftee nuffitaa jechuudha. Kanaafuu namoonni yaada fudhatamaa qabaatanii namoota yaada gaarii wanta sirratti vaaliyuu add gochuu danda'u. Namoonni yaada akkasii qaban anaan na injifatu. Namoonni mee ituma qoosanii ergaa wayii dabarfatan jiru ammatuma qoosanii wantichi wanta hiika qabu kan ta'u jira. Namoonni baay'een immoo callisanii nama qalbii hin qabne jira mata nama qalbii hin qabne kan ta'anis hin jira. Namni nuti kaa jireenya isaatti nama tasgabbaa ama wayii gaariidha akka kootti. Isaan cufa liqimseemu. Asumaan mee osoo kaasnee kan natti tolu naannoo kana balaan konkolaataa baay'atee jira taajjabdeerta taanaan. Dhugaadha torban kana keessayyuu as gara burraayyuutti namoonni balaa konkolaataatiin du'an hin jiru. Konkolaachisaa fi gargaaraa isaallee dabalatee namoota jaawwan akkasiitu boqotee wanta baay'ee nama gaddisiisudha. Wanti nuti samoona kana dhagahaa jirru dhugaamatti waan nama gaddisiisudha. Namoonni of eeggachuu qabu. Maatiin keenya nu eegu bar nagaan baane yoom manatti naa galu jedhanii nu eegu. Kanaafuu of eeggannoo gochuu qabu konkolaachistoonni keenya akka kootti. Namni hunduu yaada mataasaa yaada garaagaraa keessa jiraachuu danda'a. Dhiphina garaagaraa keessas jiraachuu danda'a. Gaafa immoo konkolaachisaa taatee ati konkolaataa tokko ooftu namoota qabattee deemaa jirtu yaaduu qabda. Lubbuu nama baay'eetu harka kee irra jira gaafaati ooftu jechuudha. Kanaafuu of eeggannoon oofuu qabu warroonni konkolaachisaas kanaan alattis immoo namoonni karaa irratti deeman bitaa isaanii eeggatanii karaa sirrii karaa deemaniif qophaa'e irratti fayyadamanii osoo deemanii gaariidha yaada jedhu. Namni hunduu of eeggannoo gochuu qaba. Waaqni ni nagaan nu oolchimmoo nagaan nu haa bulchuu mana nagaatti nu haa galchuu jedhee namni hunduu amantii isaatiin waaqa isaa kadhatateetu manaa bahee akkanasuma. Dhugaadha baanii akka baaniin achumaan hafuun wanta xiqqoo nama sodaachisudha. Ati gaafa mana keetii baatu nagaumaan bakka yaadde gaa jetteetiin mana keetii baata malee waan akkasii na mudata jetteen baatu. Kanaafuu nuti hunduu bakka jirru hundattuu of eeggannoo haa goonuun dhaamsa wiirtuu miidiyaa beellama sanbataa irraati. Egaa kan yeroo darbee sana yaadatta jedhee yaada isaa abbaan mucaa isaa eebbisiifateetu gara manaatti galaa jiru. Amma yaaddettaa sa'aatii sana yoona maatiin mucaan isaanii eebbisiifamtee fi dhufanii bakka manatti waa meeqa qopheessanitudha kan isaan eegaa jiru. Faallaasaa garuu gad ulfaataa akkasii dhaga'uun isaan miti numa warra dhagayetu miiran taane nutti dhaga'ame mitiire. Gammachuudhaaf baateetiin hin gaddaan galuun wanta nama xiqqoo rifachiisuudhaas xiqqoo garaa nama nyaataa sigaa kanumaan gaa nuti rabbi nu haa eegu nama hundaa rabbi haa eegu jenna. Mee asumaan immoo sagantaan keenya itti aanu faandha'iidha. Faandha'iin immoo har'a waa'ee goota keenya nadhii gammadaati. Egaa qophii faandha'ii odaaftamoo qopheeffatee jira. Qophii faandha'ii dhaggeeffannee. Biyya keenya jaallannu nama wajjin qooddannu feenu ammoo akka barbaannetti bulfachuun mirga keenya. Osoo alagaan biyya keenya irratti nu bulchuuf lafa dhiitu kan hidhatee muratee dhaadatu nuti ammoo mirga keenya kabachiisuudhaaf wanti murachuu nu hanqisu hin jiru. Hiree uummata Oromoo kan murteessu uummata Oromooti malee anatu sii beeka karaa kana deemtu malee kan nuun jedhuufi kan afaan qawweetiin nu doorsisu jiraatu uummanni keenya fudhachuuf qophii miti. Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota miidiyaa wiirtuu. Qophii faana gootaa keenya irraa qabannee dhiyaanneerra. Qophii kanaan kan isin faana turu ani Odaa Abtaamuuti. Hanga xumuraatti ammoo nu faana turaan afeerraa keenya. Kennaa addaa Oromoo kan uumaan Oromoof kenne qaroo namaa dhaabbitoleessa argaaf tolu kan alaaf keessaan walqixa miidhagu. Arjaa fi goota ija barbadaa kan yoo dubbatu haasaan isaa akka rasaasaatti qaama namaa keessa fiigu. Nama gootummaan isaa gamtaa diinaa baqsu qaroo sabaati. Goota sagalee onnattummaan beekamu
ejjennoo fi kutannoon isaa namaaf fakkeenya gaarii kan ture. Keessaayyuu jechootii fi sagaleen isaa waltajjiiwwan waraana bilisummaa Oromoo irratti haasaan inni taasisaa ture arrallee jiraatudha. Keessa namaatii dhikkifatu, miira namaatti bubu'u, xiiqii fi seexaa nama keessatti kan uumanidha. Argatu ta'ee waliin tarkaanfachuudhaaf haala poolitikaa haaraa uumamee waliin yeroo ammaa tarkaanfataa jira. Itti fufnee waliin deemus qophiidha jechuudha. Kana jechuun garuu yoomillee kan eenyunuu dagatamuu hin qabne mirga fi kan kabajsiifatu abbaa qofa ta'uu isaati. Dandeettiin isaa achi fagoo kan ta'e hubataa namaati. Nama garbummaa Oromoo balaaleffatuu fi bilisummaa sabaaf utuu of hin qusatiin mootummaa garboonfataa kuffisuuf qabsoo jabaa gochaa turedha. Qabsoo hadhooftuu inni godhee fi jaallan isaa birootiin Oromoon boquu kan ol qabate ta'uun dhugaa aalamuu hin dandeenyedha. Nama barnoota isaan adda duree turee fi iddoo guddaaf eegamu ture. Haa ta'u malee barnoota isaarra jaalala saba isaa Oromoo caalchifatee barnoota isaa adda kutee dirree qabsoo seenee falma bilisummaa Oromoo godhe. Akkuma nama kamii maatii horatee ilmaaf intala godhatee gammadee jiraachuu utuu danda'u ofitti hir'isee saba Oromoof ofii isaa marartee tokko malee dabarsee kan kenne nama haqaati. Goota masliifummaa hin beekne qabsaa dhugaa. Ilma sabaa goota jabaa gita hin qabne kan uumaan waan hundaan isa tolche. Bara 1955 godina Arsii Ona Zuwaayii Dugdaa bakka Haraaxaa jedhamutti dhalate. Maqaan isaa Qaasim Aji Usmaan Roobaa jedhama. Goonni kun maqaa Nadhii Gammadaa jedhamuun seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti bakka olaanaa nama qabudha. Osoo barumsa ammayyaa hin eegalin dura bara 1963 hanga bara 1967tti barnoota quraanaa qara'e. Sana booda bara 1968tti mana barumsaa Haraaxaa Mishinii jedhamutti barnoota ammayyaa eegale. Nadhii Gammadaa barattoota dandeettii addaa qabanii fi adda duree warra jedhaman keessatti ramadama. Barnoota isaa sadarkaa lammaffaa mana barumsaa waliigalaa Asallaatti bara 1977 xumuruun bara 1978tti yuunivarsiitii Finfinnee muummee barnoota faarmaasii seene. Nadhii Gammadaa barnoota isaa yuunivarsiitii waggaa tokko caalaa itti fufuu hin dandeenye. Saba isaa roorroo alagaa jalaa bilisoomsuuf waamicha qabsoo yeroon gaafatutti makamuun barnoota isaa addaan kutee mooraa yuunivarsiitii Finfinnee gadhiisee ba'e. Erga mooraa yuunivarsiitii Finfinnee gadhiisee kallattiin qabsoo bilisummaa Oromoo irraa qaamaaf qalbiin qooda fudhachuuf adda bilisummaa Oromootti makame. Nadhii Gammadaa ijoollummaa isaarraa eegalee nama roorroo kamiifuu hin jilbeenfannee fi mataa gadi hin qabannedha. Jiruu dhuunfaa tolfachuuf kan gugguufee hin bulle. Hacuuccaa siyaasaa kamuu fudhachuuf nama hin qophoofne ture. Bara 1970 gara jalqabaa waggaa qabsoon farra abbaa lafummaa fi sirna fiwudaalaa geggeeffamaa ture keessatti hiriyoota isaa waliin ta'uun dhaadannoo lafti qonnaan bulaaf jedhu kaasuun kanneen dura bu'ummaan cunqursaa mormaa turan keessaa isa tokko ture. Warraaqsa barattootaan sirni Haayila Sillaasee erga kufee booda qabsoo fi warraaqsa sana butuchuun sirna dargii karaa qaxxaamuraa aangoo qabate warra jalqabarraa kaasanii morman keessaa Nadhiin nama tokko. Turtii isaa yuunivarsiitii Finfinnee keessatti maadhee dhoksaa jalatti ijaaramuun dirqama uummata kakaasuu fi ijaaruu raawwataa ture. Nadhiin dargaggoota dandeettii nama ijaaruu fi kakaasuu akkasumas barsiisuu qaban keessaa nama tokko. Dirqamatti kenname of kenniinsa guddaan waan hojjetaa tureef yeroo inni ordoffii tika dargii jala galu ni heddummata. Booda keessa haalli mootummaa dargii magaalaa keessatti taasisu ammaachaa waan dhufeef bara 1978tti jaallan qabsoo isaa garee Sanbatoo Luboo waliin godina Bahaa Oromiyaatti goobla hidhannoo dirree qabsootti makaman. Kanaaf nuti gara keenyaan addi bilisummaa Oromoo dhaamsii gabaabaan deddeebifne amma uummata keenya guyyaa har'aa dabarsuu fi barbaannu
Oromoon gaafa ijaaramee humna tokko ta'ee duulaa turee fi ifirraa diina ittisaa turetti namni isa danda'u akka hin turin nuun jiruu ni yaadannaa jechuudha. Nadhii Gammadaa leenjii waraanaa fi siyaasaa erga xumuree booda dirqama garaa garaatti bobba'uun qabsoo keessatti hirmaachuu itti fufe. Haaluma kanaan bara 1980 hanga bara 1982tti itti gaafatamaa siyaasaa fi barreessaa koree zoonii kibba ba'aa ta'uun naannoo Arbaa Guuguutti bobba'aa qabsoo irra ture. Yeroo kanattis akka jaallan qabsoo isaa kanneen akka Jaal Araarsoo Biqilaa fi Jaal Ifaa Urgeessaa ragaa ba'anitti barruu tokko qopheessee barnoonni siyaasaa sirnaan akka irraa baratamuuf gumaache. Maqaan barruu isaas Dammaqsaa jedhamuun beekama. Nadhii Gammadaa maqaa kitaabaa kana yaadannoo Jaal Badhoo Dachaasaa kan maqaan qabsoo isaa Dammaqsaa dhaabaatiif oolche. Badhoo Dachaasaa qondaala beekamaa adda bilisummaa Oromoo kan guyyaa tokko Jaal Baaroo Tumsaa waliin wareegamedha. Kitaaba Dammaqsaa jedhu walga'ii hooggantootaa fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba ba'aa Araddaa Siree Beeggoo bakka addaa Murii jedhamutti bara 1982 ta'ame irratti dhiyaatee fudhatama guddaa argate. Kanumaanis kitaabni kun waraana bilisummaa Oromoo ba'aa Oromiyaa guutuu keessatti dabballootaan irraa barsiifama ture. Jaal Nadhii Gammadaa bara 1983 gara dhumaatti godina ba'aa Oromiyaa naannoo Daaroo Labuu Billiqa bakka laga Fakkansootti walga'ii humna waraana bilisummaa Oromoo bobbaa Arbaa Guuguu fi dubbee waliigalaatiif godhamee tureef kan bobbaan waraana bilisummaa Oromoo baalee ture keessaa bakka bu'oonni keessatti argaman irratti seminaara barnoota siyaasaa guddaa kennuun ijaarsa dandeettii waraana bilisummaa Oromoof gumaacha guddaa taasise. Hojiiwwan Jaal Nadhii Gammadaa qabatamaan mul'isan hedduudha. Bara 1985 keessa jila waraana bilisummaa Oromoo dursuun dirree qabsoo irraa gara biyya Somaalee deeme. Akka biyya Somaalee seeneenis hojii dhaabaa daddaaqamaa ture roga qabsiise. Bara 1988 jila qabsaa'ota adda bilisummaa Oromoo dhiya Oromiyaa Onabeegii bakka laga Naachaa jedhamutti godhame irratti waltajjii adda bilisummaa Oromoo hooggane. Bara 1989 kora adda bilisummaa Oromoo lammaffaa godina ba'aa Oromiyaa laga Gobbeelleetti ta'ame humna dirree dhiyaa fi ba'aa walitti kurfeesse. Kora kanarratti hoogganni dirree dhiyaa biyya alaa akka bakka tokkotti walitti dhufaniif shoora guddaa taphateera. Wareegama hooggantoota adda bilisummaa Oromoo olaanoo godina ba'aa booda hojii siyaasaa fuula sanaa tartiiba qabsiisuun qoodi inni ba'ate tilmaama kan hin qabnedha. Naamusa, dandeettii fi gootummaa qabuun waraana bilisummaa Oromoo fi hooggantoota dhaabaa biratti jaalalaa fi dhageettii guddaa horate. Kennaa addaa akkaataa uummata itti dubbisanii fi kakaasan qabuun hawaasaa fi dhaaba walitti dhiyeessuu, firoomsuu fi qabsoo irraa qooda fudhachiisuu keessatti gahee guddaa taphate. Kennaa walaloo qabuun amilee waraana bilisummaa Oromoo kakaasuu keessatti baay'ee ifaajeera. Bara 1991 akka addi bilisummaa Oromoon biyya seeneen mooraa barnoota siyaasaa guddaa ba'aa Oromiyaa naannoo Dadaritti banuun dabballoota kumaan lakkaa'aman leenjisuun bobbaasaa ture. Sana booda baruma sana keessa gara Finfinnee deemuun hojii siyaasaa irratti qooda fudhataa tureera. Bara 1992 keessa yeroo addi bilisummaa Oromoon chaartera keessaa ba'uu dirqama isaa ba'achuuf gama dirree ba'aa Oromiyaa deemuun waraana bilisummaa Oromootti makame. Nadhiin bara 1993 walga'ii adda bilisummaa Oromoo irratti hirmaachuuf waardiyoota isaa 6 wajjin godina Arsii aanaa Asakoo bakka addaa Bookee 27 jedhamu osoo deemuu karaa irratti butamee achi buuteen isaa dhabame. Nadhiin goota sammuu qaroo Nadhii Gammadaa takka manneen hidhaa Tigraay keessatti dararamaa turuu yeroo dubbatan kaan ammoo asuma Finfinnee fi Bishooftuu mana lafa jalaa keessatti qofaa hidhamaa akka ture dubbatu. Haa ta'uutii garuu hanga ammaatti Nadhiin as jira yookaan ture kan jedhu ragaa qabatamaan hin jiru. Addi bilisummaa Oromoo hiriyoonnii fi maatiin isaa waggaa dheeraaf faana isaarra bu'anii isa barbaadaa turanis hanga ammaatti hin milkoofne. Walumaa galatti Nadhiin seenaa Oromoo keessatti nama seenaan isaa bara baraan yaadatamu
eessa akka jiru du'eef lubbuun jiraan isaa kan hin beekamne nama seenaa guddaa qabudha. Nadhii Gammadaa as buuteen dhabame barbaachisaaf maatiif hawaasni Oromoo mootummaa deddeebisee gaafateera. Haa ta'u malee hanga har'aatti wanti jedhame tokko hin jiru. Adda Bilisummaa Oromoo fi hiriyoonni Nadhii Gammadaa waa'ee namoota butamanii achi buuteen isaanii dhabamee hafee kan qoratuu fi uummataaf ifa godhu koomishiniin walabaa tokko akka dhaabbatu watwaataa turuun ni yaadatama. Haa ta'u malee sababa adda addaan koomishiniin kun osoo hin hundeeffamin hafee jira. Akkuma dubbii isaa Nadhiin goota murannoo fi kutannoo dhugaa qabudha. Dhaloonni jechoota isaa kanaan isa yaadata. Biyya keenya jaallannu nama wajjin qooddan feenu ammoo akka barbaannetti bulfachuun mirga keenya. Osoo alagaan biyya keenya irratti nu bulchuuf lafa dhiitu kan hidhatee muratee dhaadatu nuti ammoo mirga keenya kabachiisuudhaaf wanti murachuu nu hanqisu hin jiru. Hiree uummata Oromoo kan murteessu uummata Oromooti malee anatu sii beeka karaa kana deemtu malee kan nuun jedhuu fi kan afaan qawweetiin nu doorsisu jiraatu uummanni keenya fudhachuuf qophii miti. Seenaa Baabilee fi akaakilee keenyaa kan naannoleetti dhumanii sana jiraachisuun biyya keenya Oromiyaa harka Oromootti, Oromiyaa harka ilmaan haqaa kan Oromoo uummata Oromootiif dhaabbatan itti galchuudha. Hundi keenya iyyuu uummanni Oromoo bakka iyyuu harka wal qabannee waliin dhaabbannee waan warri haanoleetti wareegamaniif sana gatiitti gochuudhaaf fuuldura haa tarkaanfannu. Oromoon tokko amantiin addan ba'u, Oromoon gosaan addan ba'u, kan Oromoo adda qooduuf tattaafatu haa badu. Biyya Oromoo irratti abbaan biyyaa Oromoodha. Biyya Oromoo irratti Oromoo malee namni biraa murteessuu hin danda'u. Kan warra biraanuu irratti murteessisuuf dhidhiibu haa badu jechuun ejjennoo fi galma Oromoo akeekaa dubbii isaan qabsaa'ota onnachiisaa. Biyya baroota dhufaa darbaa nama jabaa Oromoon jaarraa tokko keessatti argachuun ulfaatu daddaftee miliqsitu. Goota kanas kanatu mudatee achi buuteen isaa wallaalame. Iji saba Oromoo Nadhii karaa eegaa afte. Du'ee hin awwaalamne jiraannaan hin argamne. Waan jechaaf akka jechaatu nama dhibe. Nadhii Gammadaa asin jira jedhee hin dubbanne. Namni isa argee as jira jedhes hin jiru. Tarii sakaallaatu isa eelchee dadhabsiise. Moo diinatu dhugaa saawwalee bakka deebii hin qabne isa erge. Gaaffii sabaa bara dheeraa. Goota achi buuteen isaa dhabame. Nadhii Gammadaa sabni si gaafa. Walitti deebinee jirra kabajamtoota daawwattoota keenya qophii faana gootaa keenya gaan jaallattu jenneetudha kan nuti abdii qabnu. Ammallee qophiin keenya gaa akkuma itti fufetti jira. Qophii odaan nuuf qopheesse gaa qophii Nadhii Gammadaati. Qo'imee sittootuun isatti hin ceeni. Bunni koosii hin taane immoo maaliif nama keessee teessa? Lakkinaa ta'eera silas siif mirkaneesseera kaamettii ta'uu keetiif bunni buna bareedaadha. Utuma dhunnuu meeqamaan kanas qabadhu. Utuma dhunnuu odaan qophii Nadhii Gammadaa nu yaadachiise. Akkamitti yaadatta isaanatti Nadhii Gammadaa gaa akkuma beekamu kan isaan dhalatan Arsii aanaa Zawaayii Dugdaatti. Zawaayii Dugdaa immoo aanaa fi bakka jireenyaa maatii kootiiti. Maatii koo gaafansiin jedhu maatiin abbaa kootii naannoo san jiraatu. Kanaafuu waa'ee isaa dhaga'uun kan nuti guddanne namoota achitti dhalatanii guddatan qofa osoo hin ta'in immoo namoonni naannoo Oromiyaa kutaa Oromiyaa garaagaraa keessa jiran hunduu seenaa Nadhii Gammadaa sirriitti beeku. Nadhii Gammadaa gaa maqaan isaa inni jalqabaa Qaasiim Usmaanii. Qaasiim Usmaan erga gara qabsootti seeniin boodadha. Maqaa abbaasaa fudhateetiin Nadhii Gammadaa jedhee gara qabsoo kan seenee jechuudha. Waan si dhibu Nadhii Gammadaa yooma ilaalamu nama argaan tolu, namni haasaan isaa baay'ee jaalatamudha. Namoota hedduu birattis nama sirriitti fudhatama qabudha. Barumsa isaa yuunivarsiitii Finfinnee irraa adda dhaabuudhaan bilisummaa uummata kanaaf jecha jaalala inni Oromiyaaf Oromummaaf qabuuf jecha dhiiseetiniin bosonatti seenuudhaan nama uummata kanaaf qabsaa'aa turedha. Ammas maalirra jiru akka inni jiruu fi akkamitti akka inni jiru wanti beekamu hin jiru. Maatiin isaa du'ee sana awwaalannee yookaan immoo arganiin jira isaan beekamne haala kana keessa jiru. Egaa Nadhiin jechoota nama onnachiisaniidhaan uummata Oromoo biratti isaan jaalatamummaa kan qabani. Biyya keenya jaallannu akka barbaadnetti qooddanna. Yoo barbaanne immoo akka feenetti bulfannaa maal kan jedhamu waliin dhagaa natti fakkaata. Jechoota nama kakaasan baay'eedhaanidha Nadhii Gammadaan kan beekamu. Odaa Habtaamuunis seenaa Nadhii Gammadaa haala bareedaan nuuf dhiyeessee asumaan isa galateeffachaa qophii keenya itti aanutti dabarru. Egaan qophii keenya gara dhumaattidha kan nuti fidaa jirru. Eeyyee qophiin keenya inni dhumaa ammas barnootaadha. Isa immoo daawwattoota keenyaaf hirree walitti adeemna. Barnoota ammas barnoota. Kanata ukaba kayo
Tole galatoomii maqaa kee. Maqaan koo Tsiggee Jaliin jedhama. Tole maqaa kee. Maqaan koo Mulgeetaa Simoon. Tole maqaa keessan. Malkaamuu Buraayyuun jedhama. Daawit Kabaa. Tole galatoomii maqaa kee. Caalaa Mulgeetaa. Tole maqaa kee. Maqaan koo Beekaa Abdiisaan jedhama. Akkuma nooyyeen eenyudha? Akkuma nooyyeen eenyudha? Akkuma nooyyeen maqaa keeyyuu nama maal akkamiyyuu? Akkuma nooyyee waan akka oduu durii wayirra tureera. Akkuma nooyyee yaadattu? Yaadadhu lakkiisi. Akkuma nooyyeen eenyu? Akkuma nooyyeen jaartii aadaa Oromoo keessatti jaartii iddoo guddaa qabdudha. Dagadde garuu gaama umuriin deeme mala galchitu mala beetti kan jedhamu keessa gootiin bana. Akkuma nooyyeen eenyudha? Akkuma nooyyeen beekamu. Ati eenyudha jettee yaaddu? Ani nagarreeyyoon. Oduu durii wayirraa nageessanii yeroo jedhamu wayi. Kitaabarraa nan beeka yeroo ijoollee waliin taphatan nan beekanadha. Eenyu akka ta'e hin beeku. Waanuma kitaabarraa waanuma ijoolleen yeroo taphatan haasa'an. Akkuma nooyyee jechuun dubartii ofii isheetii fi waan hundumaa gaafattee akka kanadha jechuudha kan nuti beeknu. Bakka sana bukkeetti immoo namoonni gamnoota ta'anii immoo waan hundumaa kan gaggaafattu ta'uu isheedha kan nuti beeknu. Akkuma nooyyeen eenyudha? Akkuma nooyyeen yaa'u jaartii yeroo jalqabaatii fi mana waaqa lafa godinaa ijaaraa jirti jaartii kan akkasitti fakkaata. Yaa kanuma nan beeku. Akkuma nooyyeen eenyudha? Akkuma nooyyeen eenyudha? Akkuma nooyyeen hin beeku. Eenyu sitti fakkaata yeroo tilmaamtu wayi? Hin beeku lakka. Ifa naan ta'an. Akkuma nooyyeen eenyu? Eshi. Akkuma nooyyeen eenyu? Maqaan kee? Akkuma nooyyee beektamti akkuma nooyyeen eenyudha? Akkuma nooyyee hin beeku. Anuu hin beeku. Dhugaatii hin beeku. Tole pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo jalqabaa eenyudha? Kumaa dammaqsaa? Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa bulchaa mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo jalqabaa. Nagaasoo Gidaadaa? Warraaffatee jira. Tole pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa jalqabaa eenyudha? Qaran hin beeka gara nama Harargee kan Oromiyaa jalqaba hundeessee ijaare. Haay. Rabbirraa gannaa dhufaare. Maqaa musliimaadha garuu. Maalo. Jecha saameena yaadachiisi jecha inni jedhe keessaa Finfinneen gara samiitti malee gara akka dubartii dalga yaatu ka jedhe. Maqaan na jalaa bade odoo na gargaarte shaggaadha achirratti. Tole pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo jalqabaa eenyudha? Hasan Ali. Hasan Ali. Jecha isaa keessaa waan yaadattanaaf jettu. Jecha isaa keessaa Oromiyaan Finfinneen asii ol guddatti malee dalga kan bal'attu miti kan inni jedhe jecha isaa keessaa kan yaadadudha. Tole atoo. Lafa isheeyyuu miti qilleenseeyyuu kan Oromiyaati. Tole pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo jalqabaa eenyudha? Hasan Ali. Tole jecha isaa keessaa jecha inni ittiin uummata Oromoo biratti jaallatamummaa qabu jecha isaa keessaa waan yaadattu naaf jetta. Duraanis inuma jedhama ammas jedhama jedha garuu kan inni beekuudha ta'uu danda'a garuu waa'ee tokkummaa irratti numa dubbatu pirezidaantonni yeroo baay'ee tarii waa'ee tokkummaa yommuu dubbatu nan dhaga'a. Waa'ee jaalaas waa'ee cimina hojiittis yaada tokko yommuu naqasu nan dhaga'a. Kan biroo ni jaatu garuu an kana hin dubbadhe malee. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo jalqabaa eenyudha? Hasan Ali. Hasan Ali. Tole jecha isaa keessaa kan yaadattu wayi natti himta? Yaadadha. Anta yaadadha jira. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa jalqabaa eenyudha?
Pirezidaantii hin beeku. Adaanachi Abeebeeti moo hin beeku. Hin beeku. Adaanachi Abeebee akkasii hin beeku isa. Mammaaksa tokkoon si jedha. Buleen darba jettee qilxuun odaa dhaalte. Hiikkaan mammaaksa kanaa maalidha? Buleen gala jettee iyyaala. Hin beeku. Tole gaaffii dhumaan si gaafadha. Buleen darba jettee qilxuun odaa dhaalte mammaaksi jedhu jira. Hiikkaan mammaaksa kanaa maal sitti fakkaata? Buleen darba jettee qilxuun odaa dhaalte. Hiikkaan mammaaksa kanaa maalidha? Sookoo fi sookoo qabana fakkaate. Tolee gaaffii dhumaan si gaafadha. Buleen darba jetteet qilxuun odaa dhaalte. Hiikkaan jecha kanaa maalidha? Yookaan hiikkaan mammaaksa kanaa maalidha? Buleen darba jettee qilxuun odaa dhaalte. Qilxuutu odaa tuffachuu barbaade. Tuffiidha. Tuffiidha. Fakkaattee bultee boorittiin wannochuu barbaadeeti gaana waliin jala. Mammaaksa samee buleen darba jetteet qilxuun odaa dhaaltee mammaaksi jedhu kun hiikkaan isaa maalidha jettanii yaaddu? Tolee atumti naaf mammanni dhufutti. Maal jettara? Buleen darba jetteet qilxuun odaa dhaaltee hiikkaan mammaaksa kanaa maalidha? Hin beekne hiikkasaan beeku. Ati nan baqatiin eenyudha? Hin beeku. Mee yaal? Hin beeku dhugaa. An ilkaana jabaadha talaabuu. Tole mammaaksa tokkoon si jedha hiikkaa sanaaf himta. Buleen darba jetteet qilxuun odaa dhaaltee hiikkaan mammaaksa kanaa maalidha? Buleen darba jetteet qilxuun odaa dhaalte. Anoon beeku waasa. Yeruma yaaddu wayii maal sitti fakkaata? Omaa lakki hin beeku. Qophiin keenya ammas barnootaa jedhu egaa kana fakkaata ture irraa barattaniitu akkasumallee ittiin bohaartaniitu jenneetudha kan nuti abdii qabnu gaaffii tokkoffaa gaafanne irratti akkoo manooyyeen eenyu jenneetudha kan nuti gaafanne egaa akkoo manooyyeen mootittii biyya bulchaa turte samii gaditti lafaa olitti mana naa ijaaraa jetteetudha kan isheen namoota rakkisaa turte samiidhaa gaditti lafaa olitti ammoo mana ijaaruun hin danda'amu jechuudha. Inni sadaffaan ammoo pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa inni jalqabaa eenyudha jenneetudha kan nuti gaafanne pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa kan jalqabaa egaa Hasan Aliiti jechuudha. Gaaffiin keenya dhumaan ammoo buleen darbaa jetteet qilxuun odaa dhaaltee kan jedhudha. Sorgoo fi sokkoon jecha kanaa maalidha jenneetudha kan nuti namoota gaafanne qilxuun egaa odaarratti maxxantee jiraatti malee lafaan biqiltuu jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya haga ammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata ture. Nu daawwachaan waliin turuu keessaniif hedduu sin galateeffanne torbee sagantaa kan biroo fi gaaffii kan biroo naga walitti deebinutti nama torbanii nu haa taasisu siniin jecha fayyaan tura. Buleen darba jetteet qilxuun odaa dhaaltee mammaaksi jedhu jira. Hiikkaan mammaaksa kanaa maalidha jettee yaadda? Buleen darba jetteet? Qilxuun odaa dhaalte. Hiikkaan isaa buleen darba jettee qilxuun odaa dhaalte kuni hiikaa isaa yoon sookoo isaa immoo sorgoo isaa barbaade. Yaa yeroo wanti hojjettee haadha qabeenyaa taatee baay'ee galatoomi gaaffii koo feeyyamamaa ta'uu keef. Tole gaaffii koo feeyyamamoo ta'uu keef galatoomi. Jabaadha horaa baay'eedha. Tole gaaffii koo feeyyamamoo waan taataniif galatoomaa. Tole gaaffii koo feeyyamamaa ta'uu keef galatoomi. Ishi galata. Tole gaaffii koo feeyyamamaa ta'uu keef galatoomi. Ishi. Tole gaaffii koo feeyyamamaa ta'uu keef galatoomi. fayyataa. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoonni dhugaa ifirraa eegala aadaa hubachiisee seenas ni xinxiila of tuffii balleessa haamilee kufte kaasa ija jaame banaa sammuu.
keenya ammas barnootaa jedhu egaa kana fakkaata ture irraa barattaniitu akkasumallee ittiin bohaartaniitu jenneetudha kan nuti abdii qabnu gaaffii tokkoffaa gaafanne irratti akkoo manooyyeen eenyu jenneetudha kan nuti gaafanne egaa akkoo manooyyeen mootittii biyya bulchaa turte samii gaditti lafaa olitti mana naa ijaaraa jetteetudha kan isheen namoota rakkisaa turte samiidhaa gaditti lafaa olitti ammoo mana ijaaruun hin danda'amu jechuudha. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa inni jalqabaa eenyudha jenneetudha kan nuti gaafanne pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa kan jalqabaa egaa Hasan Aliiti jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya haga ammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata ture nu daawwachaan waliin turuu keessaniif hedduu sin galateeffanne torbee sagantaa kan biroo fi gaaffii kan biroo naga walitti deebinutti nama torbanii nu haa taasisu siniin jecha fayyaan tura. Barnoota ammas barnoota kanata hukaba kaayyoon Oromoota barnoota ammas barnoota kanata hukaba kaayyoon Oromoota barnoonni dhugaa ifirraa eegala aadaa hubachiisee seenas ni xinxiira qoftuu fi balleessa haamilee kufte kaasa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya beellamni sanbataa torbee kana kana fakkaatu ture irraa bashannantaniirtu irraas barattaniirtu jenneeti kan nuti abdannu. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turuu keessaniif hedduu sin galateeffanne torbee sagantaa kan birootiin qophii bashannansiisuu fi barsiisuu birootiin aga walitti deebinutti nama torbanii nu haa taasisu jecha nagaa keenya dhaamannee sin biraa sokkuuf jenna gaha. Eeyyenkaa keessummeessuun kan isin wajjin turre Ansittiinaa Hajjii akkasumas Lubee Girmaa karaa kaameraatiin immoo ogeessa kaameraa keenya Tolosaa Bultii wajjin ta'uudhaan torban milkiin guutame isiniif haa ta'u nagaa. Ebu odeeffannoo haqaa kan nu baasu duudhaaf seenaa saba addunyaaf kan mul'isu dhaloota qubeen dhalootaaf kalaqame naamusa ogummaatiin masakame barriif bari nagaa haa taatuuf lammiin hubannoo haa qabaatuuf gamtaan kan makeenya tayaanuuf wiirtuu imala itti aanu.